Mata duree biraa qabadhee walitti deebinee jirra. Akkam jirtu hordoftoota maatii chaanalii kana. Barnoota kanarra qabadhee jiru yeroo ulfaa haati tokko yoo dhiiga argite maal ta'uu danda'a kan jedhu. Dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa yoo dhiiga argan maaltu kana fiduu danda'a? Furmaanni maali kan jedhudha. Mee akkanumaan gaditti waliin haa ilaallu. Yeroo hundaa akka waliigalteef ta'utti egaa yeroo hundaa yeroo ulfaa marsaan laguun jiru waan ta'eef dhiiga yoo argan haadholiin ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kun akka common understandingiitti barnoota sirra argatan qofaan of amansiisanii dhiisuun qaban jechuudha. Yeroo ulfaa dhiigni jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee baay'inaan dhiigni xiqqoon darbee ji'a jalqabaa yeroo hedduu mudatu kan miidhaa hin qabnedha. Ulfi uumamee ji'a jalqabaa keessa dhiigni xiqqoon mudatu kan miidhaa hin qabnee fi kan yeroo hedduu rakkoo hin fidnedha. Kan mudachuu maluudhas kan eegamuudhas ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee ji'a sadii booda ulfi erga ji'a sadii ga'ee booda tariitii sanaa booda yoo dhiigni dhufe wanti dhiiga kana fide wanta miidhaa qabu ta'uu danda'a jechuudha. Mee akka waliigalaatti maaltu yeroo ulfaa dhiigni akka mul'atu taasisaa? Maal faatu kana fiduu danda'a kan jedhuu fi kan jalqabaa tokko yeroo micireen gadameessatti qabatu yookaan implantation bleeding kan jedhamu. Micireen gadameessatti yeroo qabatu dhiiga uumamu jechuudha. Dubartoota hedduu biratti egaa hanqaaquun sanyii dhiiraadhaan erga cabee booda guyyaa 6 hanga guyyaa 10 keessatti yeroo micireen uumama gadameessa keessatti qabatu dhiigni mul'achuu mala. Hanqaaquun sanyii dhiiraadhaan cabee guyyaa 6 hanga 10 gidduutti micireen dhaqee gadameessatti qabata. Yeroo kana immoo dhiigni mul'achuu danda'a jechuudha. Kun noormaaliidha. Hangi dhiiga kanaas namaa namatti yookaan dubartii tokko dubartii biraa irratti garaagarummaa qaba. Kun kan rakkoo hin qabnedha. Kan eegamuudhas kan ta'uu qabudhas. This kind of bleeding occurs about 6 to 12 days after conception as fertilized eggs are attached to the uterine wall and everyone experiences implantation bleeding differently. Some women may experience light spotting for hours, others may experience this for few days and some women will not experience it at all. Yeroo xiqqoo qofan qabaatan jiru kan gonkumaa hin argine jiru jechuudha isa kana. Kan lammaffaa yeroo walqunnamtii saalaadha. Sexual intercourse. Dubartoonni ulfaa yeroo ulfaatti yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan wanti kun mul'achuu mala. Yeroo ulfaa balballi gadameessaa jechuunis cervix kan jedhamu baay'ee kan sinsinnaa'u hypersensitive kan ta'ee fi akkasumas immoo dhiigni hedduun garasitti waan yaa'uuf dhiiga hedduu qaba waan ta'eef yeroo walqunnamtii saalaa booda xiqqoo dhiiguu danda'a. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu maadha? Walqunnamtii saalaa booda kan dhiigu balbala gadameessaadha malee keessa gadameessaa miti bakka micireen jiru miti jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa aborshiniin fidu kan akka ulfi bahuun taasisu jechuudha. Xiqqoo dhiiguu danda'a jechuun ulfiin ba'a jechuudha. Walqunnamtii saalaa raawwachuudhaan aborshiniin dhufe hanga yoonaatti kan dookumentir ta'e hin jiru. Yoo wanti kun uumame garuu maal gochuu qabu? Yoo haati tokko yeroo ulfaa osoo daa'imni gadameessa jiru yeroo ulfaa qunnamtii saalaa gootee dhiiga argite ogeessa fayyaa mariisuu qabdi osoo marsaa ta'an walqunnamtii saalaa hin raawwatiin. Tariitii waan biraa ta'uu danda'a waan ta'eef. One of the most common reasons for bleeding during pregnancy is sexual intercourse. Because the cervix is so sensitive and there is an increased blood flow to the cervix, when a woman is pregnant, some may experience bleeding after sex. It is important to note that having sex during pregnancy will not cause miscarriage or abortion. It will not harm the baby, which is protected in the uterus. Daa'imni gadameessa keessa jira kan dhiige balbala gadameessaadha malee keessa gadameessaa miti jechuudha. Kun rakkoo hin qabu. Inni sadaffaan jechuunis dubartiin yeroo ulfaa yoo dhiiga argite inni sadaffaan maal ta'uu danda'a? Miscarriage yookaan abortion ta'uu danda'a. Ulfi ofiin ba'uu waa'ee kana kanaan dura barnoota hojjedheen ture. Yeroo hedduu ji'a 3 jalqabaa ulfi ofiin ni ba'a. Osoo akka dubartiin sun osoo erga akka ulfoofte bartees haa ta'u osoo hin bariin ulfi ba'uu danda'a. Egaa ji'a 3 jalqabaa uumamaan tarii yoo micireen kan rakkoo qabu ta'e daa'imni gadameessa keessatti uumame rakkoo qabu ta'e jechuunis keessumaa rakkoo kiroomosoomii kan qabu ta'e uumamaan qaamni dubartii sana of keessaa baasa jechuudha. Kun egaa ji'a 3 jalqabaa keessatti mul'ata. Yeroo kanas dhukkubbii garaa cimaa kan qabanii fi dhiigni ba'uu baay'ee kan ta'edha. Kanaaf ofuma aborshiniin uumamuu danda'a jechuudha. Miscarriage often occurs during the first 12 weeks of pregnancy and are the body's way of terminating unhealthy pregnancy. Signs of miscarriage include vaginal bleeding, cramps that are stronger than menstrual cramps,
and after the first trimester the risk of having miscarriage greatly decreases. Ulfa ofiin bahu yeroo hedduu ji'a 3 jalqabaadha. Sanaa booddee yeroo hedduu ulfa ofiin bahu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kan arfaffaan yeroo ulfaa wanta dhiiga fidan keessaa of kaltiin bakka isaatii yeroo malee fottoqu yookaan buqqa'u. Of kaltiin gadameessatti qabatee jira. Of kaltii sana keessa immoo daa'imni jira. Yeroo malee yoo bakka qabate sana buqqa'ee dhiiga fiduu danda'a. Kun pilaasentaal abraapshin jedhama. Yookaan immoo of kaltiin bakka sirrii hin taanetti yoo qabate irra keessa gadameessatti qabachuutu qabu gara balbala gadameessaatti qabatee kan uumamu yoo ta'e dhiigni uumamuu danda'a. Yeroo bakki kun yeroo wanti kun bakka isaatii fottoqu. Pilaasentaa pireeviyaadha jedhama kun. Kanneen kun egaa yeroo hedduu ulfa ji'a 5 fi sanaa booda kan mul'atan. Ulfa ji'a 3 booddee yeroo hedduu dhiigni jiraannaan ogeessa fayyaa mariisuu qaba jedheera. Isaan keessaa tokko kanadha. Kanneen kun ulfa ji'a 5 booddee mul'atu yeroo hedduu. Kun egaa fottoquu of kaltiin gadameessatti qabatee jiru waan ta'eef osoo wanti kun haadhas ta'e daa'ima miidhiin immediately ogeessa fayyaa mariisuu qabu jechuudha haadholiin. Kan shanaffaaf kan dhumaa jechuunis ulfi yeroo ulfaa yoo dhiiga argan haadholiin kan shanaffaaf kan dhumaa kan dhiiga fiduu danda'u yeroo malee yoo ciniinsuun jalqabeedha. Ulfi osoo 37 guutiin yoo ciniinsuun jalqabe yeroo malee ciniinsuun jalqabe jedhama. Yeroo kana egaa maaltu jiraachuu danda'a? Dhiigni xiqqoo jiraachuu danda'a. Dabalataanis immoo ciniinsuun jira waan ta'eef dhukkubbii ni qabaatu. Mallattoon ciniinsuu guutummaatti ni jira jechuudha. Preterm labor can occur as early as 37 weeks and they might present with symptoms including vaginal bleedings, cramps, and contraction and also back pain. Kanaafuu mallattoon ciniinsuu guutummaatti ni jiraata jechuudha yeroo kana. Yeroo malee ciniinsuu yoo dhufe dhiigaan arguun dabalata jechuudha. Akka waliigalaatti egaa dubartiin tokko yeroo ulfaa yoo dhiiga argite kan kana fide wantoota kana shananidha jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti ogeessi ilaaluu qaba. Kanaaf yeroo ulfaa dhiigni jiraannaan ogeessa mariisuun barbaachisaadha osoo waan tokko rakkoo hin qabu hin jedhiin dura jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.